Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'atatuu fi kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kooyi. Har'aafuu mul'ata maal qabattee dhuftoo jetta viidiyoo haarawaan qabadhee dhufee jira. Innis maaloo jetta formaatee fi akkuma beektan kaa jawaadee gisee duraa dhukkubaat ture. Amma moo maaltu galeree hoo jettanii miidiyaa kana gubbaarratti argaa jirtanii waan irratti raawwachaa jiru furmaata irratti jechuudha. Haati manaa jawaadeedha jechuudha. Kan duraa jechuudha. Masaanuuf furmaatedha jechuudha. Qabdee waan hin taane irratti raawwachaa jirti. Mee viidiyoo kana laallee walitti deebina. Viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaan na jajjabeessuun dagatinaa isiniin jedhu dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Ilmi namaa waan akkanaa kana walirratti hin raawwatu keessattuu dubartiin jechuudha. Dhiirri dhugaa dubartii jalatti nama qabuu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Dhiira hoo ta'e obboleecha ofii sanirraa baafachuu qaba malee yoo miidhaa qabaatillee jechuudha dubartiirra harkaan deeffatu jechuudha. Garuu isaan har'a furmaatee qabanii jechuudha. Bakka obboleessa dadhabe san jechuudha. Zakkoo immoo zakkoo jedhaniini jawaadee bakka dadhabe haadha manaa isaa furmaatee qabee akkatti itti taphachaa jira. Masaanuu wajjiniin jechuudha. Dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Maaliif jireenya jiraachaa jiranii sunnaan taane jette jalaa deemte ishiin immoo naataa jette heerumtee jirti jawaadee furmaateni. Innaa akkam jireenya keessan kana jijjiirrattani maaliif waltaatanii jiraattan jedhanii ishii haala hin taane haala suukanneessaa keessatti qabanii jechuudha. Waan akkanaa irratti raawwachaa jiranii waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif viidiyoo isaanii gaafa furmaatee fuudhanii baasanillee kun isa balbala naqee haasofsiisaa ishii immoo maskootirraan baasanii qorichaan baasan natti fakkaate. Namni akkanaan ol ka'ee nama duukaa hin deebu waan ta'eef jechuudha. Ishii maskootirraan baasanii fuudhanii deemanii jawaadee moo manatti jechuudha karrarratti dhaabanii haasofsiisanii akkasitti furmaatee daa'ima wajjin fudhatanii manaa ba'aniini. Inna furmaateen haala baay'ee ulfaataa keessa jirti. Dubartii lama ta'anii dhiira lama ta'anii jechuudha. Dhugaa rabbii namni akkanatti walirratti gara jabeenya akkanaa kana walirratti raawwachuuni dhugaa rabbii baay'ee of nama jibbisiisa jechuudha. Dhugaa bakka bara kana keessatti dhugaa rabbii jechuudha namummaa amananii jechuudha wajjin jiraachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Namoo amantee wajjin jiraachuun baay'ee tokko ulfaata. Innaa mee viidiyoo kana laallee walitti deebina na wajjin tura.
Innaa viidiyoon kana fakkaata dhugaa rabbii maali gara jabeenyi akkanaa jechuudha. Bakka namni gaccibsee wal nyaachuudhaan ka'ee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Okay, harka walitti hidhanii dubartoota lamaan bira teechisanii ofii fi dhiira lama ta'anii ishii bira taa'anii ishii qabanii dubartoonni lamaan immoo itti taphatti jechuudha. Ergammoo isaan qabanii jechuudha walitti gallakkisuudha malee yookiin jechuudha dhiirri keessa bu'ee taa'ee akkas godhaa akkana godhaa jechuun maaliif barbaachise? Dhugaan maali gara jabeenya akkanaa garuu Oromoon maali akkatti garaa walitti jabaata? Halagaa odoo ta'e halagaa takkatti garaa walitti jabaatee akkana wal godhaa jedhan. Dhiinni tokko lammiin tokko afaan tokko namni dubbatu akkamitti waan akkanaa kana warratti raawwata? Okkee sun inaaftee abbaa manaa kiyya heerumte jettee haa inaaftee waan akkanaatu irratti haa raawwattu. Warri dhiiraa sunii fi dubartittiin tuuni hoo maaltu ishii gahe? Miimmaanni gochi akkanaa gochi fokkotaan akkanaa kun jechuudha. Masaanittiin qaxaxu maal narratti heerumte jechuun hin dandeessi. Garuu tuuwwan dhiira ta'ee surree kaawwatee jechuudha. Bira taa'ee jalatti harka ishii duubatti qabuu jechuun maal jechuudha? Dhugaa rabbiin namni kalaasee waliif du'ee jira, wal amanuus didee jira jechuudha. Ammaan booda baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Furmaatee haala kanaan jechuudha waan hin taane irratti raawwachaa jiranii dhugaa rabbii baay'ee nama mararti jechuudha. Furmaatee jechuun dubartii camtuu, dubartii jabduudha, dubartii jireenya ofiitiif bakka guddaa qabdu akkasuma immoo tuqaa nama jaalanneedha jechuudha furmaateen. Daa'ima jawaada sanillee akka haadhatti bakka buutee namni guddisaafii jiru ishiidha. Garuu immoo haati sun darbitee irraa deemtee amma immoo ilmooti yemmaa guddistaaf jettee haala kanaan irratti waan hin taane kana hojjechuun ishii baay'ee nama jibbisiisa. Waan jibbisiisadha kun jechuudha. Yaa Oromoo kiyya dhugaa dubbachuudhaaf waan akkanaa kan odoo dhiistanii jechuudha. Gara nagaatiin oduu furmaata walii laattaniif baay'ee barbaachisaa. Dhugaa keessattuu warri Yamanii kun nu jibbisiistanii jirtan kalaas maaloo kun kaan jedha kun kaa fidda kun kaa fidda kun kaa fidda maali sila mootummaan biyya san keessa